وسيديفني نجي خليني في علم بشان ونسم بشان كفتوس مرة نخفته وسنطور رامبات نبر بشان قليل الرأي مالي في فئات خناجي أنت وصبر بعدين علم خفته أكفيت هذا علم بشان رأيان دوبا ما أصير رابر بعدين ميجا أوان قرتي من رابر بعدين بيلج فورمشيني تكرر لما قلاجرا لما قرتي إسام بكاتي إساو جدامي واودا بيتا سني أما جوادي في فورماتي منا خيسالال أنفورميشن نيجا نما نقول تجي لما إسام براي نما إسام كمية بردبي أجا إبادة كان نجيب تربان كانوا وثوم تام كلها شينجا ولا توجيتي شيء تايرو رفتين جوي كله وصل دبي ما جبتون دبينا جاي بتقرتي أرانت نقرتي نقبته أتلي جو قرتي أجي سجا مي أتي سبيرة فيتين قرتي جوان جراتنا سجا بدي نروح كولينس يا بون تعدها دقيقة سامي ilmu gafatoo gartee ilmu nam gartee gafatoo gartee akka baate baate feetu godhuuti baate gurmaata dhabatiin gartee san baafattu malee jettee gurbaa mana keessa figa akkanatti hortaa jettee jechuudha. Manuma kanatti ol deebitee na hojii gadi ciibtu jettee gurbaa kophee irraa baaftee akka dhaabbatee gurbaan gartee kan muka elektirikaatti. Ilmoodhaaf bisan ilmoodhaaf bishaan wanni raayaa isanii. Baatee ilmoon baatee miree. Dubarra yaadattee isin. Akkasitti jechuun dubbii kasii jira jechuudha. Leenca gartee usee taa'u eegee irra taa'anii gattoowwanii gartee isaantu fikkaase. Angaruu mee sababa biyya kana haarafanii jeetiin jechuudha. Hafuura irraa fuudhee jira jechuudha. Waan silaa gaafatuu qabu ta guddoo hin gaafanne hodhuun dhiisee taa'u jira. Arra ammoo addeebianiiti bishaan yaa'ee gartee sana irra baafanne jedhanii jechuudha. Sanii amma jawaatee fi furmaatee mana keessaa laala. Anformishinaan ni qaba. Nama nagalchuu jira amma isaan biraayit. Nama isaan galchuu jiru jechuudha. Mee haanatti dhufanii waan dubbii gartee nama afaan hin deeman jeetii jechuudha. Calcee taa'u jira jechuudha. Ammoo takka lama wanti sun nagahaa jirti. Gurbattiin san ammoo angaruu obsa qabaadhu irra kuteefi jira jechuudha. Mee sababa kiyya naannoo haarafanii jeetiin raffisee barra zamana kana hirriba jiranii idaan isaan hirribatti hin jiran taa'anii hattii itti naqaban jechuudha. Hattii gartee itti rakkoon irra gartee itti uuman san natti haadhaadhaa jira. Dhageessi yoo fidata. Sana jira jechuudha. Maal jettiin jechuudha. Obboleessa keetii fi soddaa keetiitu ilmootee baaseeti. Dandeessi yoo dhiirataa sana irraa baafattu malee akka wal deebiteetu na wajjin jaarteetti gachiitaa ittiin jechuudha. Furmaatiin. Dhageessan. Kadhalaa ittiin bar naatu gartee shuurootti hortee irraa kafaladhaati ati dhiira taatu. Kadhalaa naatu kokkee qabee irraa kafalaati. Yoo gartee dandeettii dhiirummaa qabaatti ol deebitee arnoo jigan jiisaniiti. Obboleessa keetii soddaa meetu irraa baasii jetta jettiin. Islameen kadhiiraa jawaadee isin irraa qabaatu. Jawaadee. Summaxannee maa isin godhu daddee abdisiis. Mee dhagaa. Usiidhiifnee nagee kanneen fi ilmoo bishaan wani bishaan kuftuus barra ni kuftee usan nutuu irraan baafnee barra. Bishaan qaliil irraa yaa'eef maaliif fi ati kanagee an taa'us barbaadan. Ilmoo kuftee akka feetaate ilmoo bishaan irraa yaa'an. Duba maal sirraa barbaadan. Meegaa waan gartee mana irraa barbaadan beela jechuudha. Foormeeshinii takka lamaaf galaa jira. Nama gartee isaan fakkaatee isaa hojii lama waan hunda galtaa jirtu. Ati kunuu lafa jirtu lafa jiraatu. Akkasitti ara dubbiin ajaa'ibaa kan qabdee dhufeen. Dubbiin ajaa'ibaa kan qabdee bira dhufe irraan tanaa waan akkanaa jira dubbii ammoo marfamuutti hin jiraatu yoo dhufu. Akkasumatti yoo gartee mee isiin tuni waan akkana akka jirti rakkooti keessan gartee laalee anis mee isiin gartee dhalaati mee bira dhaqeeti isuma tanaa gartee akka isiin gartee itti gartee furmaata harkattu godhaa jeetiin anan dirqamee bira dhufe jechuudhaan. Dirqamtee bira dhuftee miti amma barbaachinu waan sibichaa irratti oolee miti ilmoo kanaas bichaa ta'e hin baafne ati. Fakkimiyaa dubbii ajaa'ibaa takka bara gurbaan sun hatti inni tum wallaahi irraan nama gartee bofa gartee aduu beekuutu afaan isaa beekaa jechuudha. Maal jennee jechuudha caalaadha jechuudha. Ansii fi warra kee adda bahuu hin barbaadu jaan afaan tokkoon jechuudha. Jawaadee jaan. Har'asii fuusis ja'uun kan akka adda baatan hin fadu ja'uun. Isin adda bahuu hin barbaadu jaan jechuudha. Yoo isin gartee walitti deebisan ilmaa angartuu ittiin gammadaa haa jechaa jira jechuudha gurbaan kun. Hayyee maayira dhaabbatee gammada. Inni gowwaadha. Isammoo fuudhee gartee boolla qotee fi boolla salphaa keessa dhaabee fi gartee kan inni ijuma gartee wanti isa garagalchee boolla kutu isa godhaa jira inni gowwaadha gurbaan. Egaa. Yaa abdii waan siin galanii jira malee jawaadeen hanga ol dhaabbatu san takka addachii keessa jira. Akka inni caalaa guyyaa adii gurguranii hin beekan. Gabayaa dhaabee. Amma jawaadee dhiisaati. Ante sitti himu. Rabbiin gartee egaa silaa ni gargaarame gargaaraati. Hidda isaaf gartee dachii keessa jiru san buqqaasu yookiin immoo adabatee biraa taa'u inni. Buqqaasaa miti caalaan buqqaasuu hin danda'u. Caalaan baanu. Caalaan kan buqqaatu. Caalaan maal buqqaatu caalaan. Namni nuti qabannuu maardiidha isaan guutuu isaanii jetti. An caalattillee hin deebu. Caalaa amanee caalaan harka jawaadee jira. Caalaan na bira deebuus qaalii jawaadee hin dhiisu. Yoo jawaadee irraa fagaate
caalaan na wajjin ni jiraatu yookiin taan caalaan hin jiraatu na deebuus taane deeguu fiigatti abdi. Abdi waa takka siimu abdi dhagee. Juwaaduma magaalaa Yaman tan keessa jiru. Yoo juwaadeen fiisaa dhawatee magaalaa Yaman keessaa bahe naa fi caalaan nagayaan nama jiraanna. Yoo ammoo takka naa fi caalaan asii baafanne nagayaan ni jiraanna. Takka asii juwaadeen magaalaa sanaaf takka juwaadee dhabamsiisuudhaan halliin tiyya. Ka juwaadee haala inni magaalaa tana keessaa bahu halli dhawuu hin bahu juwaadeen. Akkam baanan hin beeku. Juwaadeen uma dhabamsiisuudhaan dunyuma raa'u halliin tiyya. Wanni biraa takka hin jirtu. Miyaa wanta kan siima asirratti dhageessaami. Nuti kun biyya kana keessa walummaa. Ni jirre. Nuti immoo wani dalanii tun haphaasaa ijoollee keenya biraan kutu diddeen. Dandeenya. Akka seenatti rakkoo wanta seenne ni beekna. Waan hundaa lafa jira. Yoommas deebi'an seeraa beeratti uummanni kun nurraa akkasii danda'an. Waan taate dhageessaa. Ta'e ilmootis ni jirti. Akkana nuti haa wal dhusaa malee. Gumaa kam nu gaafatan. Gumaa kam kafaluu dandeenya nuti. Gumaas kafaluu dandeenya. Dandeenya. Waan taate. Intaluma gartee baantu jechuudha. Mawarti san. Jawaadee fi gartee wanni hajiddu. Lafee garaa lafee gartee hokkeessenti. San gurgurte. Tamam amma yaada bareedaa fidanne. Caalaa fi mawartii fi juwaadee jara sadeen kana yoo waliin dhoofne gumaa kan barbaadan. Nuti achumatti irtaa taaneeti furmaana kan yoo ta'e gaazexee hin deemne. Maaligaa. Akkaataa malaa irraa dhoofna nuti yeroo ta'u. Waa lubbuun bishaan sanuu beeku gaati gumaa namaati ilmoon tu baatii sadii wanni nuti qochiifne. Baatii sadii yoo takka taateewu gumaa kafaluu dandeenyu hin jira. Sadiiftu mootummaa. Akka hidhaatti baatanis ni beekna. Akka hidhaatti baatanis ni beekna. Ni beekna dhugaa. Sababa keenyatti ani dhalaa dhagaa gaba sidhaa sanuun seenne ni dhokodde malee isin hidhaa seentan. Hidhaa saaduu dandeenyu viidiyoodhaati waan hundaa lafa jira. Ragaan guutuun lafa jira dandeenya. Wanti guutuun addunyaarra jirti. Nuti isaanirratti shoora taphachuun keenya maardii fi caalaa juwaadee jara sadeen kana waliin dha'uudha. Isaan lameen waliin dhufnaan nutis bakka irtaa taanee tanarra tarkaanfii furannee akkaanii fi maardii kashaangullitti caalaa fi juwaadee jidduu taphattu godhu qabna. Akkas godhuu danda'uudha. Caalaan ni fuudha jaami juwaadeen si fuudha jaamiti isaan sadeerraa tokko fuudhama. Jawaadee isimaa ni fuudha jaata? Juwaadeen caalaan fuusisaa caalaan ni fuudhaa. Echaa jira jechuudha. Akka ilma isaaniititti. Wanni isin jiru geessaami. Jawaadeen hatti ajaa'ibaa kan keessa dalagaa jira jechuudha. Maal jaan beekta? Yoo gartee himetti deebitee naaf furmaataa. Yoo isa deebitee naaf furmaataa jaan. Furmaataa. Asii hulaa bareedu jira jechuudha. Karaa gartee maasira fuudheenis ati nama gartee na wajjin rakkoo hunda kee dabree gaafa gartee furmaatee fuudhuus na wajjin gartee ila hanqa haarisummaatti teessee na wajjin qooda qabdu. Sijala hafuu hin danda'u. Sijala hafuu hin danda'u ijaa jechuudha. Kana keessatti immoo isaan inni beektaan gurban hatti gartee tumeeti akkaataa gartee ittiin gartee nuti gartee ittiin naqan gartee san barbaadaa jiran. Ati waan siin galiin jira malee namni kun gaffa geessi eenyu ji. Maal furmaateen haada meeqasii hitti miti juwaadeen haada takkaani dachii rabbii tana waliin laaka haada takkaan. Dhageessaa mataa awwanni siin jiru. Lukkuun maal jettee yoo gartee nyaadhee fitu dhabe haadhee fitu hunda dhabuutti. Nuti immoo wanni godhuu qabnummaa asirratti teenyee jechuudha. Akkaataa gartee ittiin malee dhawannu san gartee asirratti dhaabbanne hin dubbannu jechuudha. Akka icisetti haala mijjeeffannee akkaatuma gartee isaan kana itti adda gartee bittinneessinu. San qofarratti immoo nuti immoo irree teenyaa jebeeffamu. Tuni karaa gabaabaadha. Lubbuu teenya bituudhaaf nuti hidhaas seennee hidhaas taa'uu hin danda'u. Atis nagayaan ilmaan kee guddifatta. Anis nagayaan ilmaan kee guddifadda. Yoo bakka tana jara hanga kana waliin dhoofne furmaateen gumaaqii mootiyyaatiin barbaadettee nu gaafachuu hin dandeessu. Ani dirqamni na godhee jabaatte taanaan badalaan hidhaa taa'u juwaadee karaa raameessa. Awwanni isin jiru wannummaan jechaa jiru anis tanuma bara. Isaan kun adda facaanaan nutis irtaa taanee ati teessee ilmaan kee nagayaan guddifata. Tanagaa caalaa fi juwaadee partii bakki jabduun juwaadee fi caalaa waliin dha'uudha. Itti milkooyne yoo ta'e taanaan milkit. Waa takka beekate. Juwaadeen furmaatee irraa dhadhuu hin fadu. Nuti ilmoo san irraa baasuu itti gammachuu qaba. Juwaadee akkuma ilmaan kana guddiftuun fada malee juwaadeen irraa dhaluu hin fadu furmaatee irraa. Mee ilmaan kana maqaatiin dhayin ilmaaniin eessuma ta'uu sanii beektan akka gabraatti laa jechuudha. Mataarraa haadaniiti itti irtaa gootee jechuudha isin laa. Miila gartee ijoolleen bikkatti irraa dhiqaa jirti jechuudha. Akkasumaanuu abdi ijoolleen akka ajaa'ibaa jiraachuu jirti gaa karaa sanitti. Ijoolleen maashaallah waan barbaadan guutuu abbaan ni godhaaf. Isiin ammoo dullattiin ol ka'uu dandeessu ajriidhaa ergamtuuf ijoolleen. Ansabni kun jawaadii kana gartee isaanii furmaatee fira itti dhiisee gartee meetii kun irtaa haa godhee jee ilmaanii eessuma ta'uu kanaa mee kana malaaleetiin isaan gartee akka nama sodaatutti kabajaa godhaafii jira jechuudha. Isaan ammoo kana didaniiti jechuudha.
marro guma kanya kafaranna hindi ibnu khana ichun nudorsa jiran khana mo dorsa nisan khatti tu mari akata garte tigolin garte lipti dan garte gannubusan samay awta jiran mujizga tenya daga hunden du bi khawum sa khanya ni baitami dukumata kacho mukhmoto korra wanti muram tewita wanti daga isa anima amma duras tayatin difama amma duras tayatin difama acha turechu garu daga isa mkimatani amma duras jetin difama acha turechu namu hundi birati ammo isan difama khayya khanat garte naman sadda inta jechu ta ani du mechu khatuma garte ittinna ragate dalaga isan maqdaw me difama gure difin akkama garte tirafan garte akkama garte chinachito korra tigara galani rafan garte dura kale gatani me kadinat me harafa dijen ditechu arrammo isan adde beniti khatti abdi kana gona abdi wan kana khabachibna jaani dubacha jiran hundeen gartee khawumsa keenya takka waan taate kana jirtu sanuma isaan yoo gartee ati dhiites dhageessami jawaadin maal jeen furmaateedha yeroo gartee mana keessa yoo godhan dhiigaatu garaa keessa tichite miilaatu gartee ficiniiname distiin mata sikaame jechuudha abadan du'eetu maan badamee numan dhiisu dhiiga ilmaati jeeti dubbate maallaqaat ni baase maallaqa isaatii wallaannate gaa هاولا أنا تقدرت سوا ولا نتوقع؟ كم إيه تبغى يجاتين في تيجي ما إنت إنه وان يا خبر إيجا خبر إيه كابل تقولها جوما خيبك أك جوما سبتشيرين كابل تبيه خيبك جوما تك نون داودين كابل